Shamaa akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Abbabeeti. Yoobsan arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuun hanga xumuraatti na hordofuu ni dandeessu. Egaa boqonnaa darbe keessatti barnoota sirna gadaa kutaa 8ffaa boqonnaa 7ffaa waa'ee yubaa kan jedhu ilaalle jechuudha. Gosoota yubaa 4 ilaalle yuba 1ffaa, 2ffaa, 3ffaa fi 4ffaa kanneen jedhamanii fi wantoota itti gaafatamummaa isaan baatan tokko tokkoon ilaallee jirra jechuudha. Egaa ammoo boqonnaa 8ffaa barannoo 8ffaa mata duree gadamoojjii jedhu kan ilaallu wajjin ta'a jechuudha. Warreen YouTube qofaa irraa taatan subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Warreen duraan hordofaa turtanis immoo hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Boqonnaa 8ffaa barannoo 8ffaa gadamoojjii. Gadamoojjiin gulantaalee gadaa keessaa isa xumuraati. Egaa yeroo darbe keessatti gulantaa yubaa kan jedhu keessatti yubni 1ffaa 2ffaa jennee haga 4tti ilaalle jechuu isaan keessatti immoo yubni 1ffaa fi yubni 2ffaan baatuu yookiin immoo baattuu 1ffaa baattuu 2ffaa jedhamu jenneerra. Isaan sanatti aansee inni xumuraa gadamoojjii jechuudha. Gadamoojjii kan jedhu yeroo ilaallu hiika isaarraatti gadaa fi moojii kan jedhu irraati kan isaanii hundeeffamanii jechuudha. Gadamoojjii kan jedhu gadaaf moojii kan jedhu irraati jechuudha. Gadaaf moojii kan jedhu irraa yeroo ijaaramu gadamoojjiin umurii xumuraa yookiin immoo yeroo itti gaggeessummaa biyya bulchuu keessaa haratanitti bahanii jechuudha. Kanarraa kan ka'e akka kitaaba keenyattis gadaa fi moojii kan jedhu irraadha jechuudha. Moojii jechuun keessaa bahuu hin qabu, keessa hin jiru yookiin immoo ani hin beeku isa jedhu moojii jenna. Gadaa jechuun immoo sirna ittiin bulmaataa jechuudha. Kanaaf kunis maanguddoota gulantaa kanarra gahanii maal ta'a? Waa'een bulchiinsaa gadaa dhimma isaanii miti jechuudha. Moojii yookiin ani keessaa hin qabu, ani keessaa baheera, ani raawwadheera, ani xumureera isa jedhuuf kanaatiif bulchiinsa gadaa dhimma isaaniitii miti jechuudha. Kana jechuun waan silaa isaan irraa eegamu hunda raawwatanii gadaa keessaa bahanii jiru jechuudha. Bahanii jiraachuu kan argisiisu gadamoojjii jedhama. Sirna kana keessatti egaa sirni gulantaa gaammeedhaa kaasnee yookiin immoo dabballee ishee umurii 0dhaa kaasnee waggaa 8 gaammee gurguddaa, gaammee xixiqqaa, gaammee gurguddaa jennee hanga yubaatti kan deemne keessatti inni xumuraa gadamoojjii kana keessattidha jechuudha. Inni kunis gulantaa ittiin keessa seenaa deemanii keessaa bahaa xumuranidha jechuudha. Kanaatiin kunis jila yeroo gadamoojjii kan mataa buufannaati. Mataa buufannaa yookiin immoo ginyaa buufatoo kan jedhu keessatti kan raawwatamudha jechuudha. Ginyaa buufatoo yookiin mataa kan suni yeroo itti rifeensa haaddatanii sirna kana keessaa bahan yeroo itti raawwatan yeroo itti dhimma koo miti yookiin qaamni kan biraan akka hojjetu dabarseen jira aangoo hundayyuu fixadheeraa kabajaa keessaa baheera jedhanii fi kanaafidha jechuudha gadamoojjiin kan inni isa xumuraa yookiin isa raawwatamu ta'e jechuudha. Inni kan biraanii fakkeeffaman yookiin immoo mataa buufannaa kana keessatti yookiin ginyaa buufatoo kan jedhu keessatti akka yaa'aa yookiin immoo sochii yookiin adeemsa bakkaa bakkatti socho'an keessatti gahee yookiin immoo keessaa bahee dahootti gala jechuudha. Yookiin immoo keessaa bahee gara aara galfannaa yookiin gara boqonnaa isaati jechuudha. Yeroo inni itti umuriitti taa'ee bashannanee gogeessa gadaa keessaa bahee mana taa'u jechuudha. Kanaaf gadaa jechuun yookiin gadamoojjii jechuun gadaa fi moojii kan jedhu irraadha jechuudha. Gadaa jechuun sirna ittiin bulmaataa yookiin bulchiinsaa gaggeessu jechuudha. Gadamoojjii jechuun immoo keessaa hin qabu, keessaa baheera, keessaa fixeen jira, raawwadheen jira isa jedhu bakka bu'aa jechuudha. Kanaatiin sirna gadaa keessatti sirni kun gaggeeffama jechuudha. Inni kan biraan gadamoojjii ta'uun guutummaan guutuutti gogeessa gadaa keessaa yeroo itti bahan miseensi gulantaa gadamoojjii kun jireenya hawaasummaa keessaa soorama bahaa jechuudha. Isa xoorataa jennu keessaa baha. Gabaabumatti gadamoojjiin maanguddoota itti gaafatamummaa diinagdee hawaasummaaf siyaasa hin qabneef soorama bahanidha jechuudha. Yeroo isaanitti kennaawwan adda addaa mana taa'anii fudhatan malee yeroo isaanitti namaaf kennan yookiin yeroo isaanitti bulchiinsa gaggeessan miti jechuudha. Keessaa bahaniiru jiru jechuudha. Innis immoo namni gadamoojjii ta'e horii isa ijoolleef kennee karra keessa bahaa jechuudha. Karra yookiin dallaa hin qabatu jechuudha. Dallaa nan godha yookiin immoo dallaa horii keessa jirtu akka kan isaatti ilaalu ijoollee isaaf dabarseetu yeroo inni itti taa'ee kunuunfamudha jechuudha. Sana booda qabeenya keessaa homaa hin qabu jechuudha. Kanaaf qaraxa yookiin immoo geegayyoo fi dhayii
dhoofsisan namaaf kennuu hin danda'u jechuudha. Dhahii dhoofsisan yookiin immoo wantoota hojjetamanii harkaan oomishamanii ta'es wantoota adda addaa namaaf kennuu hin danda'u jechuudha. Inni ofiisaayyuu yeroo inni itti gargaarsa barbaadu yeroo inni itti kennaa adda addaa mana taa'ee kunuunfamu waan ta'eef jechuudha. Maanguddoonni gammoojjii seenan ijoolleen isaanii gadooma harkaa qabanidha jechuudha. Yeroo abbaan waggaa 80 isaa fixatee 73dhaa kaasee haga 80tti yeroo inni fixatee keessa jirutti ijoolleen isaanii immoo gadooma keessa galu jechuudha. Gadooma jechuun immoo yeroo itti sirna gadaa yookiin immoo sirna bulchiinsa gaggeessummaa harka isaanii jiru jechuudha. Abbaan waggaa 40 isaa fixatee yeroo inni bahu ijoolleen immoo gogeessa taateetu gadammoojjii keessatti kan isheen hooggansa sana fudhattu jechuudha. Kanaatiif waggaa 80 umuriidhaan yeroo fixan dandeettii waa fageessanii yaaduu yookiin immoo dafanii haala salphaatti waa hubachuu waa hin dandeenyeef kanaaf sirna kana keessaa bahaniitu taa'u jechuudha. Waggaa 80tu jiraateera jechuudha. Kanaaf yeroo kun gadammoojjiin yeroo itti kunuunfamu yeroo inni itti kabajaan mana isaa taa'ee ijoollee isaa fi hawaasni inni gaggeessaa ture isaa kabajanii jiraatanidha jechuudha. Gadammoojjiin seenaa warra waggoota 40 dura gadaa irraa turan kan umuriin isaanii yoo xiqqaate waggoota 80 ol ta'anidha jechuudha. 80 oliif 80 keessa warreen jirantu gadammoojjii keessatti baha jechuudha. Inni taasisee jiru ce'umsadha. Ce'umsa jechuun namni gulantaa gadammoojjii seenu kan umuriin luba gadaa isa ta'ee fi gulantaalee gadaa sana dura jiran hunda hulluuqedha jechuudha yookiin keessa darbedha jechuudha. Dabballeedhaa kaasee yookiin immoo ishee umurii zeeroodhaa kaasee waggaa 8 keessa jirtu kaasee hanga yubaatti jechuudha. Gadooma isaa keessa darbee gara sadarkaa gadammoojjummaa yeroo inni gahu yuba tokkoffaa fi lammaffaa sadaffaa arfaffaa jedhee sana keessa umurii sana hunda isaa keessa darbeetu yeroo inni itti kana ta'udha jechuudha. Kanaaf kan inni keessa hulluuqe yookiin immoo keessa darbe jechuudha. Rakkoowwan hedduu gufannaa gammachuu gadda hunda isaa hawaasa wajjin nama keessa darbe keessa hulluuqee jedhama. Kanaan umurii kana keessatti ce'umsa kan jennu sochii yookiin immoo ceesisa bakkaa bakkatti yeroo darban yookiin gulantaa tokkorraa gara gulantaa biraatti yeroo itti darbanii jechuudha. Yubarraa gara gadammoojjiitti taasifamu jila qumbii walirraa fuudhuutiin jalqabama jechuudha. Qumbii jechuun waan urgaa'u foolii bareedaa qabuu fi namoonni jaallatamoo ta'an biifaman yookiin immoo isaanitti urgeeffamudha jechuudha. Jila ce'umsaa kana keessatti immoo warra duraa gadammoojjii keessa turan gara gulantaa jaarsaatti ce'uuf jedhan gara ce'umsa kana keessatti gadammoojjii erga waggaa 8 bulchanii 80 gaafataan gara jaarsaatti jedhamaniitu isa xumuraatti keessa darbu jechuudha. Warra gadammoojjii seenaa jiran eebbisuun yeroo warra 82 gadii keessatti immoo yeroo isaanitti gadammoojjummaa fudhatan eebbisaniitu keessaa bahu jechuudha. Kanaaf sabaaf urgaa'ii namatti tolii. Gosaaf urgaa'ii gosa yookiin immoo qaccee ishee jennu jechuudha. Isheedhaaf urgaa'ii ollaadhaaf urgaa'ii ollaan kee siyaa jaallatu siyaa fuumatu siyaa jedhu jechuudha. Jecha eebbisaa warra gadammoojjii seenaa jiraniif immoo qumbii kennu jechuudha. Qumbii kennanii akka isaan biifatanii akka isaan ofitti urgeessanii deemaniif jechuudha. Kana dhiiraa gaafa kan dhiiraa qumbii fudhatu dubartiin immoo habaa kan jedhamu maal godhatti mormatti yookiin immoo mudhii isheetti hidhatti jechuudha. Habaa kan jedhamu dhiiraaf qumbii kennama yeroo sana jechuudha. Haadha manaa isaadhaaf immoo habaa kan jedhamutu mudhii isheetti hidhamaafi jechuudha. Kun adda kana kan jirtu habaa jedhamti. Isheetu maal ta'afi jechuudha. Isheetu haadha manaa abbaa gadaa yookiin immoo gadammoojjii keessa isa lixeef kennamti jechuudha. Gadammoojjii isaa lixuu fi isa keessaa bahuuf wantoota kennaman kanaan gargar ta'u jechuudha. Kun kan dhiiraati. Qumbiin dhiiraaf kennama. Dubartiif immoo habaa kan jedhamutu kennama jechuudha. Isheen immoo maal godhatti dugda isheetti hidhatti jechuudha. Habaa sana yookiin immoo faayawwan miidhaginaa dubartiin abbaa gadaa haadha hambaa ta'uu kan isheen ittiin beeksistu jira. Habaan faaya maalirraa hojjetamudha? Gogaa looniirraa elellaanaan hojjetamudha jechuudha. Egaa yeroo darbe keessatti akkuma ilaalle faaya yookiin habaan kuni faaya yookiin immoo wanta miidhaginaaf tolfame gogaa looniirraa tolfamee fi elellaana kan ta'e yookiin waan akka callee fakkaattee gidduun ishee qaama hormaata dubaraa kan qabdu sanaa jechuudha. Kanaaf elellaanni dhiiraaf hin eeyyamamu dubaratu godhataa jechuudha. Dubarri immoo kan isheen godhattuu fi kabaja ishee eenyummaa isheeti jechuudha. Kennaa uumamaan isheef kenname saala dubartii ta'uu ishee kan isheen ittiin beeksistu elellaana kana qabaachuutiinidha jechuudha. Kanaan maanguddoo gadammoojjii seenee dugdatti maal goote jechuudha. Hidhattudha jechuudha. Isheenis maanguddummaa ishee keessatti gadammoojjii yeroo taatu waggaa 8 abbaa manaa ishee yeroo bushu isheenis hawaasa naannoo ishee keessa dubartoota ishee waliin jiran kan gorsu kan eekamu kan barsiisu ishee taati jechuudha. Maanguddoon gadammoojjii seenee qumbii fudhatee halkanuma gaafa qumbii fudhatee sana jila aagii calaluu yookiin qalaluu kan jedhamuuf hoolaa qalaa jechuudha. Aagii yookiin immoo wantoota rakkina adda addaa ofirraa qolachuudhaaf jecha sana yookiin immoo aagii qalaluu kan jedhamuuf
hoolaa qalaa jechuudha. Hoolaa qaleetu namoota nyaachisaa jechuudha. Jilli kun jila qulqulloominaa yookiin of qulqulleessuu jedhamee beekama. Inni as keessatti egaa rakkoolee darban keessatti yoo haala adda addaatiin wantoota isa mudatan hunduma keessa ture. Kana keessatti immoo yeroo inni of qulqulleessu jedhameetu ni beekama jechuudha. Kanaafi hoolaa qalalii kan jedhamu sana agii sana baasaa jechuudha. Eega sana baasee booddeetti kan inni qulqullummaan isaa hawaasa biratti beekamu yookiin immoo seera guuteera jedhanii hawaasni isa kabaju isa jaallatu jechuudha. Kanaatiin erga qumbii fudhateettidha jechuudha kan inni kana hojjetatu jechuudha. Inni bariisaa immoo erga bulee booddee maal godhaa? Mataa dibateetu dhadhaa dibataa jechuudha. Erga dibatee booddee kallacha maal godhaa? Hidhataa jechuudha. Kallacha yookiin kan mataatti hidhatu jechuudha. Erga mataatti hidhatee booddee yeroo kanarraa eegalee abbaa gadaa yookiin abbaa aangoo ta'eetu gadamooddummaa isaa keessa turaataa jechuudha. Hanga jilaa gadamooddii isaa guddaa fi xumuraa mataa itti buufatuutti rifeensa otoo hin haaddatiin guduruu guddifata. Egaa asirratti osoo waggaa 80 yeroo amma guututti maal godhachuudha? Guduruu guddifataa jechuudha. Yookiin immoo daabee ishee jennu mataa isaa irratti hunda ishee guddifataa jechuudha. Ofirraa hin muruu jechuudha. Waggaa meeqaa fi waggaa 8 jechuudha. Aangoon waggaa 8 amma inni harka isaa jirtutti osoo ofirraa muriin turaa jechuudha. Yeroo kam ofirraa muramaa? Gaafa mataa buufatu yookiin binyaa buufatu kanneen jedhamu irratti rifeensa kana haati warraasaa fi obboleettiin isaa yeroo isarraa haadaniitu guduruun kun irraatii ka'aa. Abbaa gadaarraa gara gadamoojjummaarraa gara jaarsaatti yeroo inni itti darbu ta'a jechuudha. Kanaatiif kan inni sirna kana keessatti illee guyyaaf halkaniin sirna kana raawwateetu hawaasa keessatti beekamtii argatudha jechuudha. Kanaatiin jilli kun gaggeeffama. Inni kan biraan kallacha hidhachuudha. Gadaa keessatti abbaan gadaa tokko baalli kan fudhatu abbaa gadaa isaa duraa ture irraa yoo ta'u, kallacha garuu dhaalaan yookiin immoo kan abbaa keenyarraa gaafa abbaan keenya waggaa 80 isaa xumuratu kan isaa fudhannaa jechuudha. Tokko tokkoon hawaasa hundiyyuu ni qabaata waan ta'eef kan abbaa keenyaati jechuudha. Garuu aangoon bulchiinsaa sirna gadaa dhaalaan hin darbu, dhaalaan hin laatamu. Kallachi garuu dhaalaan kennamaa deemaa jechuudha. Sababni isaa kallachi kan dhuunfaati. Kan nama dhuunfaa abbaan gadaa hidhatee ittiin kabajamaa turedha. Abbaarraa immoo ilmatti darbaa jechuudha. Qabeenyas dhuunfaa isaati waan ta'eef jechuudha. Gadaan garuu yookiin bulchiinsi sirna gadaa yookiin baalliin walharkaa fuudhinsa aangooti. Aangoon garuu humnaan yookiin immoo dhaalaan hin darbu jechuudha. Namoota seera sana guutan qofatu bulchuu yookiin fudhachuu danda'a malee jechuudha. Kallacha garuu abbaarraa ilmatti darbaa jechuudha. Kanaafuu kallachi abbaarraa gara ilmaa kan darbu yeroo abbaan mataa buufatee gadamoojiirraa gara jaarsaa ce'uudha jechuudha. Waggaa 80 haga 80tti bulchee erga 80 isaa xumuree booddee jechuudha. Yeroo sana kan inni jaarsa ta'eeraa jechuudha. Yookiin immoo gadamoojii fixee ani keessaan qabu moojii ani keessa hin jiru dhimma koomitii dhimmi kallacha yookiin dhimmi kennaawwan adda addaa waliif kennuu yookiin immoo namaaf ijaa baasu kan koomitii waan ta'eef hawaasni koo bakka koo haa hojjetu dabaree isaaniiti. Ani raageen jira, ani umuriidhaan buleen jira, ce'een jira, ulluuqeen jira hundasaayyuu. Kanaaf jedheetu sirna kana raawwataa jechuudha. Kanaani gulantaa kana keessatti jechuudha kan inni erga mataa buufatee booddee kallacha ilma isaaf kan inni laatu jechuudha. Inni kan biraan soonadha jechuudha. Soona jennu keessatti gadamoojiin aadaa yookiin immoo adda urjii qabaa jedhama. Adda urjii jechuun urjiin kan iftudha. Kan hawaasa hundatti mul'attudha jechuudha. Kanaaf nama hundatti kan ifuu danda'u yookiin argamuu dandeessudha jechuudha. Dukkana keessallee urjiin ni beessi. Iddoo isheen jirtu ni beeka namni kamiyyuu waan ta'eef adda urjii qabaa jedhamee beekama. Afaanii qumbii qabaa. Afaanii qumbii qabachuun qumbiin laatameeraa fi kennaan suni jechuudha. Haadha warraasaaf immoo hambaa kan jedhamutu kan gogaa loonii fi elellaan irraa hojjetameen dugda isheetti hidhatti. Isheenis kanaan beekamte jechuudha. Maanguddoon gadamoojjii gahee afaanii maal qaba? Eebba qabaa jechuudha. Namoota eebbisuu jaallata. Inni eebbisa umurii sana keessa gahee raageera waan ta'eef jechuudha. Eebba dubbata. Qumbiin gadamoojjii dhammu maal ta'a? Fudhatus kan eebbaati jedhameetu beekamaaf jechuudha. Gadamoojjiin maalidha? Amma asirratti qulqulluudha. Umurii rakkoo, umurii bal'inaa, umurii hundayyuu keessa darbee waggaa 80 gahee eebba qaba jedhameetu beekama waan ta'eef jechuudha. Eebbi isaanii lafa hin bu'u jedhama. Eebbi isaanii lafa hin bu'u. Nama eebbisu. Isaan waaqatti dhiyoodha. Maaliif kadhatanii dhaggeessifachuu danda'u? Sirna hunda keessatti waaqa isaaniif amantii waaqni jiraachuu isaa warra beekee galateeffatu, hawaasni akka galateeffatuuf nagaa hawaasa barbaada waan ta'anii argamaniif jechuudha. Kanaatiif birootti immoo warri gadamoojjii waan hamtuu hin dubbatani. Hawaasa keessatti hamtuun dubbatanii nama arrabsanii, nama waliin loshisa, nama wal lolee hin araarsu malee jechuudha. Afaan seedaa hin dubbatu.
Afaan seedaa jechuun yookiin saaduu isa jennu jechuudha. Afaan fakkeessuu, afaan namoota sobanii jajuu, sobanii ol guddisuu isa sanan dubbatu jechuudha. Dhugaa jiru duwwaa itti dubbataa jechuudha. Ol kaafamuu qaba taanaan ol kaasee jecha, ol kaasee jajuu hin qabu taanaan ol kaasee wanta itti himuu qabu eeqeetu barsiisa malee saadaa yookiin saaduu hin danda'amu jechuudha. Sagalee laafaa dubbata. Sagalee isaanii gadi qabaniitu akka namni isaanirraa sagalee isaanii hawwuu taasisanii taasisuu jechuudha. Amaltoltummaa fi kabaja qabduun dubbatu. Amalli isaaniillee nama hunda biratti kan hawwatuu fi kan namni hundi qabaachuu hawwu ta'eetu argamuu qabaa jechuudha. Sababni isaa hawaasni kan biraan daa'imman isaanirraatii gahee guddaa baratu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf maanguddummaa kana keessatti yookiin gadamuujjummaa kana keessatti amaltoltummaan kunillee isaanirraa dirqama eegamuusaa dirqamadha jechuudha. Warreen kun hundi isaanii jechuudha. Kanaatiif abbaa gadaa yookiin gadamuujjummaa keessatti waggaa kana keessatti umurii isaanii keessattidha jechuudha. Miirri aarii isaan argisiisanii hin jiru. Miira aarii keessallee galuu hin danda'an yookiin immoo of eeggatoodha jechuudha. Akka namni kamillee isaan hin aarsine of eeggatu. Sababni isaa yoo abaaranillee qaqqabsiisuu danda'u, yoo eebbisan qaqqabsiisuu danda'u, kadhatanii waaqa biratti argachuu waan danda'aniif jechuudha. Kanaaf namoonni kun nama abaaranii, nama eebbisuu, eebba afaanii qabu, qumbii harkaa qabu jedhama jechuudha. Erga kallacha hidhateen booda immoo gochaawwan humnaa kanneen akka lola adamoo keessatti hin hirmaatan. Gadamoojjummaa waggaa 72 hanga 80 ta'aniiru waan ta'eef kallacha hidhateera abbaa isaarraa fudhee aangoo bulchuu argateera waan ta'eef baalli mana isaa galeera taanaan bakka lolaa dhaquu hin danda'u jechuudha. Sababni achitti du'uu waan danda'uuf bakka lolaa dhaquu hin danda'u. Umuriidhaan deemaniiru. Lammaffaa immoo bakka sanatti yoo du'ellee qaaniidha waan ta'eef bakka sana waraanaan dhaquu jechuudha. Hin ergu malee yookiin eebbisaniitu namoota akka isaan dhaqan taasisuuni jechuudha. Kanaatiin sirna kana keessatti raawwatamaa jechuudha. Inni kan biraanii waraana harkaa hin qabatan, eeboo hin qabatan kan isaan qabatan ulee bokkuu fi wantoota barbaachisoo ta'an qofa qabatu malee eeboo hin qabatan jechuudha yookiin waraana isa jedhu hin qabatan jechuudha. Lubbuun baasan namni rakkate isaanitti baqata. Namni bakka mana bultii dhabe yookiin rakkina namaa wajjin walitti bu'ee yoo dogoggore dursa isaanitti baqataa jechuudha. Akka hawaasni rakkina isaanii geessinu isaanitti baqateetu furmaata argataa jechuudha. Bakka furmaata, bakka nagaa, bakka araaraa waan ta'aniif jechuudha. Inni kan biraanii namni nama hin tuqu. Isaan biratti namni nama hin tuqu. Dabalataanis gadamoojjiin akkuma dabballee qe'ee irraa osoo hin fagaatiin maal ta'u horii tiksu jechuudha. Dabballeen umurii waggaa 8 hanga 0dha jenneerra. 0dhaa kaasnee waggaa 8 gidduu kan jiru dabballee ishee waan beekne yookiin immoo ishee qulqulluu yookiin waayyuudha jenneerra. Jaarsi yookiin gadamoojjummaan kunis immoo waggaa 72 hanga 80 waan ta'aniif naannoo isaanii turuu jechuudha. Hawaasa keessatti bakkee fagoo hin deemanii horii naanna'aniitu hawaasa isaanii wajjin tika horii isaanii tissatu jechuudha. Ollaan ooduu durii fi taphoota adda addaatiin ijoollee barsiisu. Yeroo qe'ee sana oolan immoo maal godhu? Oduu durii fi taphoota adda addaa toon ta'ii, walaloo, ibboo, oduu durii fi taateewwan durii ijoollota barsiisu jechuudha. Ijoolleen akka isaanirraa dhaalaniif jechuudha. Inni kan biraa jila mataa buufannaati. Jila mataa buufannaa yookiin dinyaa buufatoo kan jedhu kun immoo isa xumuraa jechuudha. Isa itti gadamoojjummaa xumuranii waggaa 80 ol yeroo darban keessaa bahuudhaaf yeroo raawwatan jechuudha. Gadamoojjiin gulantaa isaanii xumuranii yeroo gara sadarkaa jaarsaatti ce'u jedhan jila mataa buufannaa gaggeessu. Jilli mataa buufannaa yookaan yeroo dheeraa fudhatuu fi ulfaataa ta'edha jechuudha. Kun immoo jila kana dura garuu jiloota akka aagii, qaluu, bacbacii, hoolaa dubaa, dirraa fi barbartii jedhamtullee ni gaggeessu jechuudha. Warreen sirna kana gaggeessaniif erga kana hunda raawwatee booddeedha jechuudha. Kan inni gara kamitti darbu gara jila mataa buufannaa kana kan raawwatu jechuudha. Jila mataa buufannaa kana irratti immoo maanguddoonni gulantaa gadamoojjii keessa bahan jiran mataa buufatu. Jilli mataa buufannaa kun maqaa bunyaa buufatoo jedha. Egaa mataa buufannaan kun waggaa 80 ol gaafa darban mataa kana ofirraa haadu waan ta'eef yeroo mataa kana ofirraa haadan sirnoota akka bacbacii fa'aa warra hoolaa duboo sana hojjetanii booddeedha jechuudha. Erga mataa kana ofirraa buufatanii aangoo isaanii ijoollee isaanii aangoon bulchiinsi yookiin baalliin haalaan hin darbu waan ta'eef qaama baalliin kennamuufiitti kennaniitu ijoollee isaaniif garuu maal kennu kallacha dabarsanii kennuuf jechuudha. Umurii jaarsa ta'anii waan ta'eef jechuudha. Kanaatiin keessaa bahu jechuudha. Kan biraanii ardaa jilaa ni qubatu. Mataa buufatanii kanatti mataa buufatan kunis maanguddoonni gulantaa gadamoojjii keessaa waggaa 8tiif yeroo turanitti rifeensa isaanii ofirraa akkuma ijoollee guddifatanii jala kanarratti buufatu jechuudha. Waggaa 8 guutuu mataa kana baatanii turan jila kanarratti dhaqanii ofirraa haaduu jechuudha. Egaa isaanirraa haadanii booddee kan isaan jaarsatti darban jechuudha.
Gadamooji biratti mataa haaddachuun akka eenyummaa ofii dhabuutti fakkeeffamaa jechuudha. Gadamooji keessatti waggaa 3 keessatti mataan hin haaddatamu jechuudha. Mataa haaddatee namni salphatee yookiin immoo osoo yeroon isaan gahiin osoo sirna kan gaggeessin gidduutti kute jedhama waan ta'eef salphina waan ta'eef akka eenyummaa ofiisaatti eeggatee waggaa 8 baatee ta'a jechuudha. Kanaaf gulantaa gadamooji kanatti jilli mataa buufannaa kan rifeensatti haaddatan kun akka dirqama siyaasaa hawaasummaa fi dinagdee keessaa bahutti fakkeeffamaa jechuudha. Kanaaf safuu sana eeggateetu waggaa 8 keessatti biyya isaa bulchaa baallii mana isaa tursaa jechuudha. Kunis mirga qabeenya dhuunfaa qabaachuu waan hin qabneefidha jechuudha. Sababni isaa yoo sana dura ofirraa haatan ijoolleedhaaf dhaala kennanii qabanii waan ta'eef kallachaan dabarsanii akkasuma dallaa yookiin karra isa jennu sana ijoolleedhaaf hin kennanii namni isaan kunuunsullee hin argamu waan ta'eef jechuudha. Seera cabsanii waan ta'eef kanaaf of eeggatu jechuudha. Kunuunsa eegumsa ilmaan isaaniitiin kan jiraatanidha jechuudha yeroo sana keessa. Akkuma seensi gara gadamoojummaa sirna qabu baay'insi gadamoojummaas sirna qabaachuu haala kanaan xumura gadamoojummaa irratti maal ta'a dhiirri qumbii kennee mataa buufatee gadamoojummaa keessaa yeroo bahu dubartiinis habaa dugdarraa hiikattee yookiin gonfura hidhattee gulantaa kana keessaa baatii jechuudha. Warra achuu keessatti lamaan isaanii maal godhu jechuudha namoota warra biraa warra haaraa gadooma keessa turanii gara gadamoojummaatti darbuudhaaf jedhan kanaaf kennu jechuudha. Kallacha ijoollee isaaniif kennu habaa ijoollee warra dudduuba isaanii aangoo fudhatteef kennu wanni garuu baalliin garuu dhaalaa waan hin dabarree fi nama umuriidhaan sadarkaa sana gahee gadamoojummaa fudhateef nama sirna sana raawwataa tureef kennamaa jechuudha. Kanaan dubartiin habaa dugdarraa hiikkatteetu yookiin gonfura kan jedhamu sana kan elellaanaa fi gogaa loonirraa hojjetame sana dabarsitee kenniti jechuudha. Kana booddee keeyaa baati jechuudha. Kana booddee sirni raawwatu kunuunsadha jechuudha. Kunuunsa inni abbaan gadaa ittiin kunuunfamu jechuudha. Kunuunsawwan isaan keessatti kunuunfaman keessatti maal ta'u jechuudha jaarsa ta'aniiru waan ta'eef waggaa 80 ol darbanii tokko yeroo itti qaroon isaanii yookiin iji isaanii arguu dadhabuudha akka argan bahanii galuu irratti tolfaachuu danda'a. Sirnoota adda addaa keessatti dullooma umurii isaanii keessatti waan ta'eef ijoollee bukkee oolu jechuudha. Kanaaf yeroo sanatti yeroo isaanitti hojjetanii fiiganii jiraatan osoo hin taane yeroo isaanitti ijoolleen isaanii isaan kunuunsanidha jechuudha. Sirna gadaa kana keessa namni tokko dhalatee hanga waggaa 80tti gahee qabaata. Gahee kana keessatti haga waggaa 80 jechuun namni tokko socho'ee waa barbaade hojjechuu ni danda'a. Waggaa 80 dabarraan garuu umuriidhaan raagaa jiru, dadhabaa jiru waan ta'eef hojjetanii fiiganii jiraachuu hin danda'anii akka barbaadan haala salphaatti rakkina furuu waan hin dandeenyeef keessaa bahuu jechuudha. Kanaaf umurii ijoollee ishee dabballee hojii wal fakkaatu jechuudha. Kana keessatti gadamoojiin warra biyyaaf waan jabaa hojjetan waan ta'aniif akka gootaatti faarfamu jechuudha. Kabaja umurii sana jiraatanii sirna kana bulchanii hawaasa sana tajaajilanii darbanii waan ta'eef ni kabajamu. Gulantaa gadamoojummaa keessaa bahanis hanga lubbuun jiranitti maal ta'u ni kunuunfamu jechuudha. Ijoollee isaanii fi hawaasni isaan gaggeessaa turan sirna sana isaaniif eegaa turan isaan kunuunsaa jechuudha. Gadamoojii guduruu buufatee kallacha hiikkata. Kallachi sun ilma isaa kan gulantaa gadamoojiitti ce'uuf hidhama waan ta'eef warri kun eebbifamoodha jedhama. Ijoolleen isaaniillee isaanirraa fudhatee aangoo gaafa waggaa 40 booddee eeggatee obsaan sirna kana raawwachiifataa jechuudha. Umurii kanaan booda ilkaan waan fixaniif immoo jaarsonni umuriin isaanii kun yeroo waggaa 80 ol darban ilkaanillee yeroo isaaniitti waa hunda nyaachuu dadhabu waan ta'eef kunuunsuuf jecha maal laatuu fi haaduu laatuu fi yookiin qarafaasa jennu jechuudha. Haaduu kan isaan ittiin foon kootatanii jechuudha. Inni kennamaaf yeroonis ni uffisuu ni uffata adda addaa ni jijjiiruu fi bullukoo adda addaa gaabii adda addaa ni kennuuf jechuudha. Akkasuma eebbarraa dhaqanii immoo nu eebbisaa jedhanii eebba fudhatu jechuudha. Sirna gadaa keessatti gadamoojiif dabballeen qananiidha. Inni kabajamu akkasumas ni sooramu malee dirqama hin qabanii jechuudha. Yoo maatiin isaan sooree qananiisu dadhabe lammii yookiin gosatu isaan sooraa jechuudha. Malee rakkoos ta'e gaddadoon isaanirra hin gahu jechuudha. Eenyuun dabballee fi gadamoojii keessaa warreen bayan warra gara jaarsaatti darbanii jechuudha. Kana fakkaatti jechuudha. Boqonnaa 8ffaa barannoo 8ffaa gadamoojii. Gadamoojii jechuun gadaa fi moojii jechuudha. Gadaa jechuun bulchiinsa ittiin bulmaataa jechuudha. Moojii jechuun immoo ani keessaan qabu keessaa baheen jira raawwadheen jira isa jedhu jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa deebana yoo obsan arguu YouTube channel like share subscribe gochuu hin dagatina.